Katu, ufega dugaleza zoto fatu. Anda zumat jibbite lavaga dezit zirbite. Obsinera, obsinera, obsinera. Obsinera, sage sadar gabra katu. Ufega dugaleza zoto fatu. Anda zumat jibbite lavaga dezit zirbite. Radiba Benga tapatana Samichon fatani Birtuba dor datani Birtu yero shevano tu Isane kuya imulakani Galmaduga 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 Ijad zaya ulfatu Akira kutugani mana batu Galmaduga Galmaduga Ligami Urida come samichon fatani Birtuba dor kuga datani Birtu yero shevano tu Isane kuya imulakani Galmaduga 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 Waba izaga batu Akira kutugani mana batu Galmaduga 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 Regu batu Akira kutugani mana batu Undir radiba Benga tapatana waggaa 30 har'aa dura guutuu empire Itoophiyaa keessatti dargaggoonni mana barumsaa keessatti adamsamuun qabamanii gara mooraa leenjii waraanaatti guuramaa turani. Haadholiin ilmaan isaanii mana barumsaa fi bakka hojii garagaraatti ergatan gaafa dargiin duula jirqii kanaaf ukkaamsee ibiddatti oofu
imimmaan dhangalaasanii waywaatuu malee homaa gochuu hin dandeenye ture. Tahus waraana qotee bulaan qonna isaarraa daldalaan hojii isaarraa ugguramee dararamaa ture kanaaf kaayyoon tokkolleen ifatti hin himamne. Dhugaa jiru himuun osoo barbaachisees dhimma dargii irratti duulaniif malee sababa fakkaataa dargiif wareegamaniif argachuun ulfaataadha waan tureefi. Sirni dargii qabsoo sabaa fi sablammoota biyyattiin eega unkutaa'ee fi caccabee badee booda garuu dhugumatti jalqabbiin federaalizimii eegalame gufatee karooraa fi leelloo nafxanyaa mootomsuuf ilmaan hiyyeessaa addatti immoo ilmaan Oromoo waggaa 30 booda dirqamaan gara dirree waraanaatti guuramu ja'amee hin shakkamne yookiin tilmaamamuun rakkisaa ture. Barri 2020 yookaan 2012 akka lakkoofsa Habashaatti yeroo diinonni qabsoo Oromoo alaa fi keessaan wal waamanii tokkummaa ummatichaa fi jaarmaya isaa cabsuudhaan piroojeektii Minilik lammaffaa karoorfatan lafa qabsiisuuf tirtiraa turan ture. Piroojeektii Minilik lammaffaa kanas hojiitti hiikuuf sirni mootummaa biltsiginnaa akka gufuu guddaatti ilaalaa kan ture sabboonummaa sabootaati waan ta'eefis waraanni sabboonummaa Oromoo irratti labsame gara kaaba biyyattiittis babal'atee maqaa duula seera kabachiisuu jedhuun daboo mootummaa biyya alaatiin dabaalamee ummata Tigraay irratti duguuggaa sanyii dhala namaa raawwatee jira. Sirni biltsiginnaa duula Tigraay irratti baname kana maqaa bareechuuf moggaasa adda addaa itti baasuuf yaalus waraanichi lola ilaalcha siyaasaa sabboonummaa sabootaa fi nafxanyaa gidduutti adeemaa jiru ta'uun beekamaa ture. Yeroo waraanni Tigraay keessaa hammaatee sadarkaa addunyaatti balaaleffannaa walirraa hin cinne hordofsiisaa turettis sirni mootummaa biltsiginnaa maqaa filannoo jedhuun bittaa siyaasaa fi ukkaamsa hammaataa ta'e qe'ee Oromoo hunda keessatti raawwataa tureeti jira. Hundaa olitti ammoo mataan sirna nafxanyaa Abiyyi Ahmad lola guutuu Oromiyaa keessatti uummata wajjin seenee fi fixiinsa raawwataa jiru dhoksuuf waraana Tigraay keessatti adeemaa ture injifannoon xumuree jira jechuun deeggartoota isaa olola rakasaa fi sobaan burjaajessaa ture jira. ሌላው መቀሌን ትናንት መልቀቅ ስንጀምር በጣም ብዙ ሰዎች ተደናግጠዋል። እናንተም ተደናግጣችኋል። መቀሌ ዛሬ 7-8 ወር ስንሄድ የነበረው ግጭት የስበት ማዕከል የመንግስት ማዕከል የምናቀውና የማናቀው ሪሶርስ ማዕከል ነው የነበረው። ዛሬ ግን ስንወጣ በውስጡ የተሰገሰጉ የተትረፈረፉ ሰዎችን የሚዘርፉ የሚቀሙ 80 ሺህ የሚጠጉ ሰዎችን ከመጨመሩ ውጪ ከአብያዲ ወይም ከሽራሮ ወይም ከበሻሻ የሚለየው ነገር የለም። የስበት ማዕከልነትን አጥቷል። አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ በተለየ መንገድ የምናየው ነገር አይደለም። መቀሌ ወይም አብያዲ ወይም የሆነ ቦታ አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ በሚሊተሪ እይታ ሲታይ ምንም ነገር የለው። የተለየ ስበት ማዕከል የሚያደርገውና የሚያጓጓን እንደሄድንበት ጊዜ የሚያጓጓን ነገር የለው። ሀተው መሌ ዱጋል ለፈረጅሩ ገሩ ፋላ ከና ቱሬ ሎለ ሪጴ ሎልቶታ ትግራይን ቡቱቴ አብዲ ከንኩተቴ ወራን ብልጽግና haleellaa Tigraay keessatti baatii waxabajjiitii kaasee akka haaraatti irratti taasifameen caccabuun laamsha'ee gariin booji'amuu miidiyaaleen addunyaa hedduun wal harkaa fuudhuun gabaasaa turani. Haleellaa kanaanis waraanni biltsiginnaa 10,000 lakkaa'amu ajjeefamuu fi 8,000 kan caalan ammoo booji'amuu humnoota Tigraay dabalatee maddeen garagaraa yeroo saaxilaa turan. Garuu sirni mootummaa biltsiginnaa sobaa fi sossobaadhaan guutame amanuu hin barbaanne ture. Kaan hafee qondaalota isaa sadarkaa olaanaatti booji'amanillee haaluudhaan footoo fi suuraa sobaati jechuun qondaalonni waraanaa mootummaa biltsiginnaa ifatti miidiyaa irratti dubbatani. አይታችኋል። የምርኮኞች የዶክተር ኃይሌ ገብረስላሴ የምንድነው የታላቁ ሩጫ ታላቁ ሩጫ ከአንድ ሀገር ወሰዱና
ያንን በፎቶሾፒንግ ሰሩትና ሬንጀር አልብሰውት ይሄን ሁሉ ወታደር ማረክናሉ ጠቅላላ ኢትዮጵያ ወታደር ሆነ የናት ኢትዮጵያ ወታደር ስለዚህ እንዲህ አይነት ድሮ ውሸታሞች ናቸው በውሸት ነው ያኖሩ ውሸት ነው ያደነቆረን ዛሬም በውሸት ያደነቆረናል ስለዚህ ፎር ግራንት ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ የነሱ ፌስቡክ ላይ አይቶ የሆነ ነገር ወይ ፌስቡክ ወይ ኤኒ የሆነ ነገር ላይ አይቶ ያን ለዓለማመን ወስኑ boojamtoota kanjaan agartanii miti daboo adiidha fiigicha guddicha Dr. Hayilee biyya biraarraa fudhatanii yuunifoormii waraanaa itti uffisuun viidiyoo sobaa hojjetan ja'an Jeneraal Baacaa Dabalee olollii fi sobni hanga arbaa gahu kun sadarkaa mootummaatti oofamuun sirnichi mootummaarraa gara garee shiftaatti gadi bu'uu isaa kan agarsiisu ta'us sirni mootummaa biltsiginnaa garuu sababa sobuuf qaba kunis Abiyyi Ahmadii fi ergamtoonni isaa ummanni dhugaa jiru yoo bare nurratti fincila jaanii waan sodaataniif sobaa fi olola rakasaa kanaan ukkaamsanii ummata dhumaatii biraaf qopheessuuf karoora waan qabaniifidha kaayyoon isaanii ilmaan hiyyeessaa addatti ibiddatti oofanii ofii isaaniiti ammoo ilmaan isaanii maallaqa qabeenya biyyaa fi ummataa saamaniin biyyoota Awurooppaa fi Ameerikaatti barsiifachuudha yeroo ammaa guutuu Oromiyaa keessatti qeerroo fi qarreen diinummaadhaan adamsamanii maatii fuulduratti ajjeesaa turan xiqqaatee humnaan ukkaamsuun gara dirree waraanaatti oofaa jirani sababaan ammoo birmadummaa biyyaa fi deeggarsa raayyaa ittisa biyyaa kan jedhudha dhugaan jiru garuu waraana kaayyoo malee duulamee fi ilmaan hiyyeessaa akka baalaa keessatti harca'an kanaaf kan itti gaafatamu Abiyyi Ahmadii fi lukkeelee isaati gaafatamni kunis yakka duguuggaa sanyii dhala namaa Oromiyaa, Tigraay, Benishangul Gumuzii fi guutuu biyyattii keessatti raawwatamaa turee fi jiru kanneen hoogganan kakaasanii fi deeggaran hundi yakka addunyaan beekee balaaleffataa jiru kana jalaa baraaramuu hin danda'ani. Yeroon itti adeemaa jirru kunis qaamni siyaasaas ta'ee kan waraanaa yeroo yakka waraanaa fi namoomaa sabaa fi sablammoota biyyattii irratti lola labsameef itti gaafatamuu malee kan barcuma siyaasaa garee tokko tiksuu fi dheebuu aangoo Abiyyi Ahmad guutuuf ijoolleen hiyyeessaa itti wareegama kaffaltuu miti waan ta'eefis lallabni birmadummaa biyyaa fi deeggarsa raayyaa ittisa biyyaa jedhuun seeraan alatti qabeenya ummataa sassaabuu fi dargaggoota Oromoo ukkaamsuun ibiddatti oofuu kunis soba adii fi irra dibaa ta'uu isaa ifatti mul'atee jira. Sirni mootummaa biltsiginnaa kan diigame garuu har'aa miti. Sirni kun kan diigame gaafa sabboonummaa sabootaa biyyattii waakkachuudhaan diinummaadhaan farrajee ekeraa gabroonfattootaa kabajaan siidaa itti ijaaruu fi qabsaa'ota sabaa dhiibuudhaan bittaa siyaasaa gaggeessuu eegale ture. yeroo ammaa duulli dirqii karaa dabbalnoota sirnichaan dargaggootaa fi daa'imman umrii isaanii hin geenye irratti raawwatamaa jiruu fi maqaa hiriira deeggarsaa jedhuun ummata dirqiin unkuraa jiru kunis mo'atamuu sirnichaa ummanni bal'aan akka hin agarreef tooftaa burjaajii tolfamedha. Amala abbootii irree keessaa tokko yeroo mo'aman kufaatii isaanii dhoksuu fi hawaasa idil addunyaa dogoggorsuuf jecha hiriira deeggarsaa waamuudha. Kanas seenaatu ragaa baha. Tooftaan sirna mootummaa biltsiginnaa Abiyyi Ahmadis kanarraa adda miti. Mootummaan dargii yeroo kufaatiin isaa dhiyaatu bara 1991 keessa hiriira guddaa Finfinnee addabaabaayii masqalaatti waamee ture. Akkuma hiriira yeroo ammaa sirni nafxanyaa waamaa jiru kana gaafasis wareegamni dargaggootaa qaxalee dagatamee maqaa Itiyoophiyaatiin kakatanii dhaaddataa turani. Wanti nama ajaa'ibu garuu mataan nafxanyaa Abiyyi Ahmad har'as hangafa isaa ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም irraa barachuu dhabuu isaati. አዲስ አበባ አስተዳደር አካባቢ ህዝብ በዛሬው ዕለት በአብዮት አደባባይ ባደረገው ከፍተኛ ህዝባዊ ሰልፍ በወሎና በጎንደር ያለው ህዝብና
ህዝባዊ ሰራዊታችን ከቤታዊ ጦራችን ጎን ተሰልፎ የሚያካሄደውን ጸረ ወያኔ ትግል በሁሉም መስክ እንደሚያጠናክረው አረጋግጧል። ህዝቡ ራሱን ወያኔ ሓርነት ትግራይ ብሎ የሚጠራውን ቡድን በመደምሰስ እናት ሀገሩን አንድነትና har'as akkuma kaleessaa osoo hin ijaaramin kan diigame sirni abbaa irree Abiyyi Ahmad akkuma mootummaa dargii bara dhumaa sana waamicha hiriiraa fi duula dirqiitiin dargaggoota ukkaamsee ummata bal'aa ammoo maqaa hiriiraatiin burjaajessuu barbaada. Akkuma seenaarraa hubannutti waraanni tokko kaayyoo fi ergama mataa isaa kan irratti leenji'u akkasumas duudhaa ofii isaa ittiin hoogganamu ni qaba. waan ta'eefis ilmaan hiyyeessaa yeroo ammaa humnaan godinaalee Oromiyaa irraa lola kaayyoo maleessaa kanaaf walitti qabamaa jiran dhumaatii jumlaa gaaga'ama siyaasaa fi namoomaa dabalataa sirna nafxanyaa Abiyyi Ahmad irratti hordofsiisuu fi dhiiga dhangalaasuu malee bu'aa dabalataa homaatuu fiduu hin danda'u. duulli dirqii kaleessa Mangistuu Hayilamaariyaam kufaatii fokkisaa irraa baraaruu hin dandeenye har'as sirna harka dhiigaa Abiyyi Ahmad kufaatii irraa baraaruu hin danda'u. መዛኙ መጀመሪያ ነገር ከተሰበሰበበት ማዕከል ይሸሻል። ከዛ በመንገድ ላይ ይሸሻል። ከዛ ከማሰልጠኛ ይሸሻል። ከዛ ከጦር ግንባር ይሸሻል። ምን እናድርግ? baay'ee rakkannee jirra. jalqaba bakka walitti finnee baqata, itti aansee daandii irraa baqata, itti aansuun mooraa leenjii keessaa baqatee bada, dhumarrattis dirree waraanaatii baqatee bada. waan goonu wallaallee jirra jaan koloneel Mangistuu Hayilamaariyaam osoo baqatanii Zimbaabuwee hin galin. walumaa galatti kan seenaa irraa hin baranne akka warra kaleessaatti kufanii barachuu danda'u ta'a. Oromoon garuu yeroo kanatti duula dirqii kaayyoo maleessaa kanaaf daboo bahuu dhiisuu fi akkuma baroota dabranii diina manatti dhiiga ilmaan isaa dhangalaasaa jiru irratti tokkummaadhaan xiyyeeffachuutu falawaaraa fida. dhaadannoo fi daldalli siyaasaa maqaa birmadummaa Itiyoophiyaatiin lallabu hunduu shira siyaasaa pirojektii Minilik lammaffaa raawwachiisuuti. maqaa biyyaa fi ummataatiin ololli taasifamaa jiru hunduu irra dibaadha. Katu, ufega dugaleza za todo fatu. Andar zuma tujibte lavaga dezit zirbte. Obsinera, obsinera, obsinera. Obsinera, obsage sa dabega bara katu. Ufega dugaleza za todo fatu. Andar zuma tujibte lavaga dezit zirbte. Barwa undir diba. Venga tapatana.
Urriidhaaf duumessa michoonfatanii biiftuu baadoo gurgaadatanii biiftuu yeroo ishee baanottu isaanis guyyaa hin mul'atanii galma dhugaa galma dhugaa galma dhugaa ijaarsi saasaa ulfaatu abdiirraa gutuganii mana baatu galma dhugaa galma dhugaa galma dhugaa karaani saasaa lagaatu abdiirraa gutuganii mana baatu addeessi furjiin walii galanii Urriidhaaf duumessa michoonfatanii biiftuu baadoo gurgaadatanii biiftuu yeroo ishee baanottu isaanis guyyaa hin mul'atanii galma dhugaa galma dhugaa galma dhugaa waa baay'isaa qabaatu abdiirraan gutuganii mana baatu galma dhugaa galma dhugaa galma dhugaa reeguusaa qabaatu abdiirraan gutuganii mana baatu barwaa hundirra dibaa reengaa taphatana